maatiin findoo fi gaffuudhee akkanaan bakka hin taanetti hin kennu homa fedhe illee yoo ta'e akkanatti nan fuudhee Kaduri nama muka amma. kammaan duriitu argite nama maatii isaa sana jaalata yookaan mucama kanaa jaalata namummaa isaatu yoo namni nama gaarii ta'e yookaan maatii isaatu nama gaarii jedhee maatii isaa sana jaalata naanna'ee ka duraaniillee ka ammaallee booddeen isaa jaalalu yaada daariktii anaafate walaa jaalachuu dhabnu malee maatiin kenna erga nama kana naa horata abbaanu jalatti naa horata jedhee naanna'ee jaalaluma sunillee xumurri isaa jechuudha jedhee. Waliin fakkaatu akkamitti waliin fakkaanne jedhi. Amma kaduri ilaal kaduri yoo atama Saddam Muhammad Abdallah Daksiisoo taate warra eenyuti gurbaan jedhanii gaafata. Akka. Argitee zarii tante dhageettii zarii teetii jechuudha. Ka amma osoo nama itti gaddawalee akkana barree abbii mucaa wayii jaaladhee akkanatti jaaladhee mucaa wayii eessa warra kam yoo naan jedhe yookaan saayimannaa yookaan ammoo goofingira yookaan ammoo akkana gisee jedhe eessa jiraree biyya kam jira waa qabaa nama si horatu hallaqe hin jirtu tabira. Gosuma taanteeti himnaan gosa kan keetitti dabalamee wanni gaafatamu si horataadha mallaqa qabaadha. Atam gisee asii gaddawaltee aayii intala wayii akkanatti abboo nikaan naa godha akkana jaaladhe mal eessa jirti mucaa kiyya akkamuree waa qabdi waa nama si jijjiiruu danda'u ta hortuu ta teettuu intala warra eenyuuti ardaan isii gosti isii gosa akkam zariin isii zarii akkam hin jedhan ka durii zarii wal qorata zarii wal qorata zarii waliititti wal fuudha zarii warra ebeluuti zarii gaariidha jedhan tonma yee horooma jechuudha horii kana bar gaafa gabaa baatee bitattu bar horii gaariidha ka horuu ka dhaluu jettee bitattaa bar akkasuma nama kanallee zarii ebeluuti warra ebeluuti warra gaariidha jedhanii wali gurguran ka ammaa kunoo si jijjiiraa si jijjiirti jedhan akka waan isiin si fuutuu wayii mucaa kiyya si jijjiirti akka waa qabdiiree mallaqa akkas qabdi makiinaa qabdi lafa akkasii yoo qabdi maalii yoo akkasii qabdi maalii akkasii qabdi jettaatillee asiif bokossitee jechuudha. Isaallee achasii bokosaa atillee asiin ni bokossita. Intala tana maalidhee ati yookaan jaalattee akkas taata isaan amma maalillee jijjiirama kan irratti hirkatan. Nu jijjiiraa irratti. Gaafa kan deemanii yookaan isii tana waliin nusi jibban yoo ati jireenya kan kee kophaa kan kee jiraatte. Ofumaayyuu yoo ilaalanii si fuudhaniiyyuu warra ebeluuti warra akkasii yookaan mee gisee amma laalteetiin jettu. Diyaaspoora jedhanii gatimanni Ameerikaa jiru yookaan gatimanni Kanaadaa jiru jaarsa arrii buleedha. Kan inshaalla fardaa qorobsuu hin dandeenye kana rabbiif jecha jedhanii fuudhanii mana itti fidan akka feestaalaa. Rabbiif jecha jedhanii fuudhanii mana harkisanii itti fidan. Moyyoon tun daa'ima waa takka hin argine sii galee. Rabbiif jecha jedhanii fuudhanii daa'imatti sana fuudhanii itti achi kennan. Achi as garagalanii maal jedhan miyyuma achillee baasee jireenya kanallee nurraa jijjiirte. Achi baasee kun ta'e beeltuu dheengadda akkasii Ameerikaanii deemte. Achuma baasee jireenya kanallee nurraa gurgurachuu jedhama. Kaduraanii wal garaa wal fuudhanii miti yeroo laalteette wal garaa wal fuudha kadurii. Obboleetti tanteefaa as kennite obboleetti xiyyaafaa achi fudhatte. Walitti dhaluu jechuudha. Walitti dhaluu walitti horooma. Sigalee wal kabajaa. Sani malee kan ammaa kun habibi maaltu jira. Gisee akka nama hoolaa si gurguree 500 as kennitu malee intalli hin jirtu gisee siin jedhan maal jettu. Rakkannee barbaadaa faatee karaa maratte. Okkoo kana kabar. Adaa bakka kanatti maal siin jedhee jireenya kan kee bakka ati maatii jette sanitti bakka as jalatti illee erganikaa godhatanii booda jaalalli dhumu kamaaliitti gisee jette erganikaa godhatanii booda nama osoo kiyyaa akka kiyyaatti hin daassaabee maalatuma. Jaarsaa jaartiin takka fageenya lateettanii erganikaa hidhattanii osoo kiyyaa tulluphi jettanii tumaanii wal jala seentanii jireenya keessa osoo itti fuuftanii hedduu natti tola. Bas fageenya irra taa'anii wal guggubuun kun wal mammaraachuun kun ammallee yoo silkii ganama galgala silkii hin haasofne ganama galgala silkii keessan bullee jaalalan ta'u na jijjiirame natti maalii ta'e. Amma waan ofii haadha faatee atamma fakkeenyaaf akka nam tokkootti tooftaan jireenya nama kennaa yookiin keessattuu tooftaan jireenya warra baadiyyaa kun baay'ee sii galee akka haasoftutti waan baay'ee hundee isaa gadi fageenyaan beektu fakkaata yoo akkanatti haasoftu mara beekullee baattu mara yoo wallaaltu. Amma xiqqoo jaarsa akkaan jaalattuu fi inni si jaalatu irratti boolessi fide miidiyaa kana dhiisa osoo siin jedhe dhiista.
Animal. Eh. Yaa miidiyaan dhiisa sababa yoo nahin. Jechuun sababni walumaa galatti dubartiin tapha abbaa warraatiin hoogganamte waan inni si dhorgarraa dhorgamudha. Sababa tokkoon barbaachisu walumaa galatti. Dhiisii yoo siin jedhe dhiisuudha. Laala lama dhiisi yoo naan jedhe ana fakkeenyaaf anamma waan miidiyaa kanaa jechuudha. Ani abbaa manaa kiyya dhiisi kanaan jedhoo taate wal bira teennee ni mari'an. Dhiibbaa inni qabu. Marii wayituun barbaachisu haadha faatee as biratti. Dhiisii hin danda'amu anaan bulta ana namni si bulchu rabbii gaditti namni si hoogganu ana erganni siin jedheeti. Dhiiftamoo marii wayituun argee bar atama fakkeenyaaf ilmoota yetteenna tana fuunee guddisa kenninaa naan jetta. Siigalee ilmoota yenna tana guddisa atis abbaadhaa bare gahee irraa qabda. Ilmoota yenna tana fuunee guddisa kennina gisee ati naan jettu. Abbaa Adam sababa maaliif guddisa kennitaa siin jedha. Sababa natti himtaa bira gaya. Anamma akka kiyyatti abbaan manaa kiyya. Osoo ka fooqii irraan ijaaree qabu taate. Osoo ka waan barbaade qabu taate. Du'eetu bada malee abbaa manaa kiyya jala harka qabachuun barbaadu. Abbaa manaa kiyya harka qabachuu harka isa jala qabachuu abbaa manaa kiyya jala barbaadu. Inshallah maaliif inshallah birrii Itoophiyaa kuma takka hin ta'in ufii kiyyaallee waa hojjedhee fiduu barbaada. Ufii kiyyaallee waa hojjedhee. Maal jennaan dubartiin tuni asii qabee hanga qeensa lukaatitti qaamni kennu kun hundi mallaqa fedha. Asii qabee siigalee asii qabee hanga qeensa lukaatitti mallaqa fedha qaamni kennu. Rifeensummaan kenna kun amma yoo xiqqaate qibaatii fedha, dhayachuu fedha, filachuu fedha, qabduu isaa barbaada. Rifeensummaan kenna kun yoo xiqqaate mallaqa guddaa fedha. Achi gadi kootu fuula kenna kun kuurii ijaa tana dibachuu, kana dibachuu, maal godhachuu, gurra maali. Qaamni kenna kun hundi mallaqa fedha. Rabbiin waan akkas godhee ilmuma namaa godhee isinillee uumee rabbiin maaf akka kana godhee hin beeku. An kana hundarratti koo mallaqa barbaada. Adwee herreeddee. Isa si horata waraana faatee Laalika. Isa si yaada. Deengaddi sana osoo TikTok kana keessa deemu viidiyoo wayii argee beektee. TikTok kana keessa osoo deemu viidiyoo wayii argee namitti takka araba isiini. Abbaan manaa jechuudha hojii hin hojjetiniiti manatti deebitaa jedhee hojii isiirraa mana galchee mana qabe. Manuma teettee gaafa kaan mallaqa itti kennaa waa biti jedhaani mallaqa itti kennaa mallaqa ni kennaa fi deema biti jedhaani mallaqa itti kennaa deemi biti jedhaani deemteetuma bitti waan achi keessaa hafeetiin jedhe mallaqa kana numa dhufu wanna jetti gaafa kaan ani mallaqa sumatti kennaa ati qarbii gadi keettaa jedheen. Qarbii gadi keettamu akkaan wal fixaa eegalla. Wal fixu isiin qabittu homa diqqoodha garuu diqqoo guddoo gootee jiraatti mana keessatti. Mallaqaan isaan dhumate mayyattiin ofii garuu. Dhumate mayyattiin. Ofii homa xiqqoo bittee diqqoo guddoo gootee jiraatti. Dubartiin takka bar kuma dhibbatti kennitee tasika saarsitu jira. Kuma shantamatti kennitee ammoo tansillee kaaftee ofillee kaaftutu jira siigalee. Aganatti maal gootee booda lammuu achi as garagalteetiin kalaas jedheen. Kana booda mallaqa sitti hin kennu ana dhaqee kanfalaa. Ati waan barbaadde dhaqee fudhadhu dukkaana irraa jedhee ammallee dadhabee. Ati waan barbaadde dhaqee fudhadhu dukkaana irraa jedheen. Achi maal gootee amma gisee inni akkana jedhuuni as garagalteetiin mallaqa santa walii qabdeetiin lafa keette warqiidhaan bitatte fuutetti agarsiifte. Waan ati naa kennituufa waan mana keessaa geessee baasii hojii mana keessaa geessee kana godha dheettee warqii baaftetti agarsiifte. Adaatiin mallaqa tirfiin irraa fuudhaa akkana godhaa jirtaa kan jedhuun sukkaara. Sukkaara siigalee. Akkanatti ammallee as garagaltee maal goote kana booda dhee mallaqni asitti kennu hin jiru dukkaana dhattee dukkaana irraa waan barbaaddu fudhattee mallaqa kanfalaa jedhee. Ammallee deemtee dukkaana madhattee dukkaana irraa mallaqa meeshaa fuudhuu eegalte. Risiitii itti fiddi. Meeshaa fuudhuu eegalte risiitii itti fiddi. Gaafa kan risiitii isii kana dhaqee kanfalaa. Ammallee as garagaltee san caala daran meeshuma san walii qabdee waan san irraa walii qabdeen san daran as garagaltee ammallee waan biraa gootetti agarsiifte.
Sigalee sandaran jechuudha. Boodas garagalee maal jedheeni kalaas anjiraan na dhiise atummaa nun horadhuu jedheen badiin kiyya waan barbaadde dalagee waan barbaadde hojjedhu. Harkatti kenna deemu. Bakka. Sigalee. Osoo dubartii Humar heeriidhaa fi mikiyaajiidhaa fi na argaadhaa fi gizeetu geedeen televezyiinii bitu achi deebite as deemtu taateeti. Yaa haadha manaa tiyyatana waan kana dhiisii galii manatti akkas godhu jechuu osoo hin taane haati manaa tiyyatuun tan akkamiiti jedhanii yaaduun barbaachisa. Haati manaa tiyyatuun tan akkamiiti. Wanni isiin hojjettu kun anaaf bu'aa maal buusaa jira. Ilmoo tiyyaa bu'aa maal buusaa jireenya kiyyaa bu'aa maal buusaa jedhanii gizee yaadanii jedhani. Rakkoota kan qabuuf argatta to'achi keessatti eegalee ammallee argante tana mana ol deeftee dhiisoo osoo hin taane ati hadha abbaa manaa kiyya kun yookaan daldaltee yookaan hawaalaa hojjettee yookaan nagaddee yookaan maal gootee gara fiiddee mallaqa wayii fiddee anaa fi ilmoo tiyya horatta. Boru gaafa ati kuftee jette yookaan ammoo gaafa ati dadhabde ani maalirra dhaabadha ilmoon tun maalirra dhaabatti. Sayyaaduu qabda. Maal dhaabatti ilmoon tun zoroo gaafa dhibamtee siree irratti hafte haati mana tante sun manaa baatee bakka ati ooltu san nigdee ati irra ooltu san daldala ati irra ooltu san irra ooluun isi shakkiin qabu. Haadha mana ol deebitee mana keessatti jaamaa goote keette bor ammoo gabbaatee dhaabattee bishaan shaayii takka gurgurtee ol sitti deebi'uu hin dandeessu. Barsiisuun ammoo sitti ulfaata. Kanaaf yoo ati asiin timaatimii gurgurte isiin asii yoo shunkurtii gurgurte jette koo kun waan jireenya jaarsaa jaartii balleessu waan jedhamu qaba. Karaan ittiin mallaqni dhufu kamiinuyyuu halaala asii ta'uu qaba. Amma ati haadha faatee dhageettaa waan ofii maqaa kanallee sirrii baafattee beektaa waan ofii kan jedhu kan waamichaaf qal'aan namatti hin tolu. Amma ati jaarsi kan kee waan akkanaa kana dhiisii yoo inni siin jedhe wanni ati jettu yoo guddate as biratti dubbiillee afaan keetti naan hin jedhinaas hin faamilii. Maarree jaarsa kiyya galiin asirraa argadhu ana birallee dabree nu hundaa ilmoo teennallee nuu fayyadaa ta'e maali sababni na dhorkituuf jettee yookaan homa kanatti himta. Maarree galiin achirraa argadhu haanatti hafuuti. Ani kabaja kiyyallee akka daangaa namaatiif daangaa rabbiillee hin tarkaanfanne si afoo dhaabbachuun dirqama kooti. Yookaan abbaa warraa himachuun kiyya homaa afaan qofaati walumaa galatti atiif miidiyaan walumatti dhufuu hin qabdani waan ati barbaadde ana kasi horatu ana kasi yaadu yoo inni jedheetiin hin jala sararee sitti hime bultii tantee san diigdamoo miidiyaa kana qabatta moo akkam taata? No bultii tiyya qabadha. Dhugaan jiru kanuma. Inni gonkumaa hin barbaadu lakkin fedhu jedhanaan dura dursee jechani naan jedhu kana bichaa ilaaluu osoo hin taane inni nama akkamiitiin ilaala. Tokkoffaa dura osoo manni nama akkamiitu hin ilaalin iyyuu itti heerumuun naan taatu. Erga itti heerumee booda ammoo duraayyuu amanee isa seefisa godhee onnee tiyya keessatti isa farrame na godhata gatii ta'e numan dhiisa garuu hojii biraan eegala. Waajaa. Ana ammoo osoo hin hojjetin taa'uun na dhukkubaana. Taa'ee harka dhiira jala qaqqabatan sanii I don't like beekan. Amala kootiin. Amma barsiisii jechuun nama akkanaa nama yoo dubbatu takka dubbatu dubbii takka irra hin deebinee nama yoo arrabaan illee ta'e kunoo akka morodaatitti nama muruu nama yoo nama foggoras ta'e nama qeequs ta'e waa dubbachus ta'e homa kamiinuu kunoo homaa cabsaan qabdu kan nama cabse haa cabuuti mee haala kanaan amma ilmi dhiiraa akkamitti sitti dhiyaata jettee yaaddaati. Ukkoo saniifuu jedhaa jira bar imaan amma gaafa inni lubbuun hin jirre sanii abbaa dura du'u rabbitu beeka. Ana ammoo jechuudha miidiyaa dhiise malee hojii biraa hin dhiisu fakkeenyaaf nigdii buutukii banadhee haa ta'u mana uffataa banadhee haa ta'u hojii wayii barachuu haa ta'u injiraa miti makiina hodhaa haa ta'u an dirqama waa wayii inni godha ammallee bara miidiyaa irraa yoo gadi bu'ee maqaa abbaa kiyyaatiin abbaa manaa kiyyaatiin lafarratti garuu an ammallee hojii hin dhiisu bakka. Yoo miidiyaa irra ooleetiin jechuudha tiktook irra oolee doolara 100 argadhu ta'e lafarratti garuu gabbu'ee waan doolara 50 argadhu waan doolara 50 irraan kiisa kiyya seentu hojjechuu qaba. Hojii malee taa'uun immoo dhugaa namatti illee tolu harka namaa eeguun haa ta'u garuu erga bultii ijaarratte isuma si yaada rakkattullee rakkachuullee harka. Inuma waan akka isan hin murteessin atama fakkeenyaaf yooma bultii illee ijaarrattee haadha manaa takka illee qabatteetiin jette haadha manaa tante san harka kan kee keessatti qofa deebifteetiin jiraachisu hin murteessin. Maali jennaan ati ilma namaati siigalee
hagam haga jiraattu ijoollee tanti sanarraa rabbitu beekaa. Haati manaa tanteetuun barachuu qabdi amma yooma wallaa asirraa dhiifama jireenya namaallee fakkeenya fudhatteellee naan hin jedhinaati. Amma asli miidiyaa fayyadama haati seenaan miidiyaan fayyadamtu. Ginamoo ni baratti ni qaraati ispoortii deemti wanni isin hin goonan jiru lafarratti. Seenaan akkas amma seenaan ispoortii barumsa laangujii waa hunda perfektidha. Wanni seenaan hin beekne hin jirtu. Akkas ta'uu qaba sii galee. Bakka kana yoo cufte siif hin taaneedhaa fi asiin ammoo niitiin dandeessu waa hojjechuu qabdi. Dhiirri garuu dhiirri teenya irra caalaan keessanii yoo dubartiin takka mallaqa godhattee jettee akka waan mana keessatti wayii horattuutitti harka keessatti dubartii horachuu bichaadhaaf yaaddan. No. Ati boru gaafa dhibamtee gadi kufte taati. Amma namni akka guyyuu ganda keenyatti abbaa manaa horii daldala. Cinaa hojjetaa mootummaati. Qabeenya sirriitti qaban. Gaafaan dhukkubsatee dhukkuba kaansariitiin manatti deebi'e. Isiin mana keessatti jechuudha buddeena dhoofteetti gadi kennu malee waan takka wanni isiin beektu hin jiru. Wanni takka wanni isiin beektu. Gabbaatee bakka namni ooluun ooltu nama hin beektu namatti hin dhattu namatti hin baatu. Isin hin galee gaana takka garri isiin deebitu hin jirtu jaamaa jennaan jaamaadha bakka. Booda gaafa abbaan manaa isiisuun gara fuula rabbii deeme jireenyi hundi itti golgolooftee abbammaan arge dhufeetu maallukumarra kaachuu taate bakka. Abbammaan arge dhufee. Abbammaan arge. Itti taphachuu ooruu isiitti taphatanii jireenya isiitti taphatanii ilmoodhaaf isii gargar baasanii waa meeqa godhanii 0-0 taate jechuudha. 0-0. Qe'een isaatuun qarachi ilaalanii qe'ee ebeluutti ta'edhan sun 0-0 taate. Kanaafuu haati manaa kan teelladatan deetii jabduu ta'uu qabdi. Waa hunda arguu qabdi. Waa hunda ilaaluu qabdi. Waa hunda to'achuu qabdi. Egalee akkaataa gabaan itti oolteef gabaan itti bultuun beekuu qabdi. Haati deemee barumsa kiyya bakka. Barumsa Yoo kiyya barsiisaa naanni xumuraa witteetii isaa. Haala maatii dhageetta. Amma achitti illee daree keessatti daree keessatti illee barsiisaa wayi sittuu dubbata barsiisaan. Ansi jamiraan gizee baradhu. Ani akkuma amma tiktook kanarraa akkuma asirratti haasa'u kanatti jechuutti ni taphadha. Gina immoo wannoodhaan waan lafatti godhu wanni miidiyaa kanarra godhu garagara. Ani amma namni lafatti na argu haadha faatee natti fakkaatte naan jedhan. Wallaahi. Namni lafatti na argu jechuudha. Haadha faatee natti fakkaatte. Malee haadha faateetiin naan jedhan dhufanii. Maa jennaan lafarratti naman dubbisu maaliin jedhu akkana kun lafarratti argamu. Qoy haala faatee as biratti amma haala amma keetii kana waan amma irra jirtu kana adeemsa ammaa kana ijoollummaa keetii kastee wajjin guddatte moo akka tasaatti guyyaa keessa argatte tam? Haasaa ammaa kana moo? Akkaataa amantii kana. Haasaa yaani haasaa duruman haasayaa gina immoo akka asirraatii miti. Jechuun asuma irratti dhufeetiin haasaa qabadha. Tiktookitu na haasofsiisa. Gizee asii tiktook irra gabbee waan nama na waraaban kana barqaa dhageeffachuu sodaadhaan ufuma kiyyaayyuu. Wallahi ana haasaa eefa yeroo jedhu jira gaasi yeroo amma haasaa tokko faa hindi maal ta'e haasaa isi lagaafas jedhee gizee gaafadhu jira. Jireenya kan kee keessa wanta dalaydee bira tarte keessa wanti itti gaabbitu jira haadha faatee. Wallahi jireenya kiyya keessatti wannan dalagee itti gaab maaf godhe jedhu. Alhamdulillah hin jiru maaliif jennaani jireenya kiyya guddaa dhibba keessaa parsentii 90 waan sammuu kootiin godhutu baay'ata.
waan sammuu kiyyaan godhu jechuudha. Wanni si gabbisiisu bar waan hiriyyaan itti faatiitti si galchee waan namni itti galchee marii namaatiin itti galtee fa shakkaa maal jedhaa itti galtee waan san gaddita waan ta'eef si gabbisiisa si galee ammallee maal inni namni kun beeke hadha hiriyyaa fakkaatee akka wayiti si galchee boolla wayiti si darbee boru dhufee madaa kan keessan keessa si hooqa. Madaa kan keessa anoo hiriyyaa keeti itti mari'attee waan akkana kana waliin goote boru ammoo ati bakka waan sanitti gaabbitee yookaan sheenoftee jirta dhufee madaa kan keessan keessa si hooqa hin dagattu madaa san hin fayyitu. Anammoo akkasii miti. Dhibbi keessa 95 waan an balleesse waan an keessatti seenahu maal jedhu maatiin kiyyaa kan beennetu baay'ata. An ufuma kiyyaa murteessa waan murteessu irra caalaa. Gaafni takka malee gammaddee hoo jira? Wallaahi guyyaan akka malee gammadee jedhe yoo jiraate gaafa waa'ee dhimma jireenya kiyyaa irratti alhamdulillah yani tokkoffaa fayyaa qabaachuu kiyyatu na gammachiisa malee jireenya dhaladhee ubbeekee yaa fayyaadha. Jireenya kiyya haga ammaa ture keessatti alhamdulillah gammachuu baay'een qaba. Takkaa guyyaan an gammade hin jiru. Erga dhaladhee biyya irraa bahee wanadhe takkaa guyyaan an gammade hin jiru. Amma maal beektaa as biratti haadha faate jechuus tanta'a inni guddaan atuu jettee jirta wanti guddaan alhamdulillah fayyaa qabaachuudha waa hundumaa caalaa jechuudha. Fayyaa hin qabda taanaan wanti kamiyyuu harka kan kee kana keessa jira beekta harkuma kan kee kana keessa jira fayyaa rabbi sii kenninaan qabeenyas haa ta'uu wama ta'ee haa ta'u wanti kamiyyuu harkuma kan kee kana keessa jira. Inni guddaanuu bar akkanattuu mul'attee ol baatee mul'attee namnuu si beekee namnuu wanta akkanaa nuu ta'e jedhee sitti himatee namaanuu beekamuunu waan guddaadha. Kanaaf atillee bakka kanatti ammoo rabbii keetiif galata galchuu hin dagatinii jechuu barbaadeeti. Bu'aa baay'ina addunyaa tanaa waan baay'ee si agarsiistii waan baay'ee si barsiistii waan baay'ee keessa dabartaa. Especially yeroo namni amma madaamota ijoollee mana madaamii dalagaa ijoollee shamarranii ta'aniin wallaahi luga dubbachuudhaaf baay'ee magaraana nyaatus baay'ee jaaladha ijoollee shamarranii especially mana madaamii jirtu jechuudha. Lamin hin arrabamtii, hin xiqqaattii, hin tuffatamtii, qorri ka'isii, hoo'i ka'isii, ibiddi hirriba dhabdee bakka dhiibbaa gara garaa irratti taasisuudhaan kan hunda dandeettee of bira dabartee nama kan isiin fayyadduudha beektaa. Maatii ofii bira dabarteetiin nama biraatiif qaama biraatiif kan oolmaa baay'ee ooltuudha. Akkasuma namoonni kennallee wantoota akkanaa kaniin osoo arguu kan jara miidhullee baay'eetu jira. Miidhamtu sana keessatti gocha irra raawwatamu sana keessatti rifannoon isii yeroo sana rifattu hin tura malee hin bubbula malee wanti kamuu yeroo isaa eeggatee inuma dhufa. Wanni ati dalayde wanti kamuu namni ooma facaafate haamata. Kanaaf wanta dabarsitetti illee itti gaabboo osoo hin taane kana booddee sa'aa kanarraa ka'ee ani eessa jira eessaa dhufe garam deemuu heda jedhanii dhaabbatanii bitaa mirga of ilaalanii akkuma ati jette itti deemuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasii jabaadhuu umrii nuu dheeradhuu fayyaa rabbi sii haa kennu. Inshaallah wal bira jirraa jabaadhuu siin jechuu barbaadeetii waan ofiiti yeeshee. Inshaallah okay taate ishii naman jabaadhu rabbi si biraa jiraatu sillee. Ishee habiibkitii galatoomi waan nagalchitee ulfaadhu galatoomi siin jechuu barbaadeeti. Yaadillee amma iddoo dhaquu hin qaba. Isheen haa jiraadhu ishee bareedduuti jedhe. Haya okay ishee thank you jabaadhu. Ishee habiibtii ishee. Kasih guys yaada bareedaa kaafnee mari'ataa caccabsaa mul'isaa as geenne warroonni nu dhaggeeffataa turtanis በጣም ክበሩልኝ thank you warroonni namni nu rakkate jedha